Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caafe boqonnaa 8 irraa kaasee. Dubartii hadheeffamtee Yesuus duratti dhiyaatte. Yesuus ergasii gara gaara Ejersaatti ol ba'e. Ganama obboroos deebi'ee gara mana qulqullummaa dhaqe. Namoonni hundinuu gara isaa dhufnaan inni immoo taa'ee isaan barsiisuu jalqabe. Barsiisonni seeraatii fi Fariisonni dubartii ejja irratti qabamte tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Yesuus immoo, "Barsiisaa, dubartiin kun ituu ejjituu qabamte. Museen seera keessatti dubartoota akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeesnu nu abboomeera. Egaa ati immoo maal jettaa?" jedhan. Isaan kanaan qabanii isa hadheessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Yesuus garuu gadi jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Isaan garuu ittuma dabalanii waan isa gaafataniif Yesuus ol jedhee, "Isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu" isaaniin jedhe. Kana booddee ammas gadi jedhee lafatti caafe. Isaan kana dhaga'anii jaarsoliidhaa hamma warra kaaniitti tokko tokkoon ba'anii adeeman. Yesuusin kophaatti dhiisan. Dubartittiinis achuma dhaabattee hafte. Yommus Yesuus ol jedhee, "Dubartii nana, meerree isaan? Namni tokko illee firdii si irratti hin raawwanne?" isheedhaan jedhe. Isheen immoo, "Tokko illee Gooftaa ko" jettee deebifteef. Kana irratti Yesuus, "Egaa anis sitti hin faradu. Dhaqi, ammaa jalqabdee cubbuu hin hojjetin" isheedhaan jedhe. Yesuus ifa biyya lafaa ta'uu isaa. Yesuus ammas namootatti dubbatee, "Ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaan qabaata malee dukkana keessa hin adeemu" isaaniin jedhe. Kana irratti warri Fariisotaa, "Ati ofii keetiif dhugaa hin baata, dhugaan kees hin fudhatamu" jedhaniin. Yesuus immoo deebisee, "Ofii kootiif yoon dhugaa ba'e iyyuu eessaa akkan dhufe, eessas akkan dhaqu waanan beekuuf dhugaan koo in fudhatama. Isin garuu eessaa akkan dhufu, eessa akkan dhaqu hin beektan. Isin akka yaada namaatti hin faraddu. Ani garuu nama tokkotti iyyuu hin faradu. Ani yoon farade iyyuu firdiin koo dhugaadha. Anoo kophaa koo miti, isa ana erge Abbaatu anaa wajjin jira. Seera keessan keessatti immoo dhugaa namoonni lama dhugaa ba'an in fudhatama kan jedhu caafamee jira. Ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a. Abbaan inni ana erges immoo anaaf dhugaa hin ba'a" isaaniin jedhe. Isaan immoo, "Abbaan kee eessa jiraa?" jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee, "Isin anas Abbaa koos hin beektan. Ana ituu beektanii Abbaa koos immoo in beektu turtan" isaaniin jedhe. Yesuus kutaa mana qulqullummaa keessaa iddoo qodaan buusii kaa'amutti dhiyoo taa'ee ituu barsiisuu dubbii kana hundumaa dubbate. Yeroon isaa amma iyyuu waan hin ga'iniif namni tokko illee harkaan isa hin qabne. Yesuus warra isatti hin amanne akeekkachiisuu isaa. Ammas Yesuus, "Ani nan adeema, isin ana hin barbaaddu. Isin ana barbaaduuf jirtu. Iddoo ani dhaqus dhufuu hin dandeessan. Kanaaf cubbuu keessaniin hin duutu" jedhee isaanitti dubbate. Kana irratti Yihuudoonni warri Yesuusin morman, "Iddoo ani dhaqu dhufuu hin dandeessan erga jedhee of ajjeesinnaa laata?" jedhan. Inni immoo, "Isin kan goodaa kanaati. Ani immoo kan gubbaa sanaati. Isin kan biyya lafaa kanaati. Ani garuu kan biyya lafaa kanaa miti. Cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuudhaa baattan cubbuu keessaniin hin duutu" isaaniin jedhe. Kana irratti isaan, "Egaa eenyu ati?" jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo, "Maaliifan waan akkasii isinitti dubbadhaa ree? Ani waa'ee keessaniif kanan dubbadhu, kanan faradus waan baay'een qaba. Isa ana erge irraa waanan dhaga'e biyya lafaatti nan dubbadha. Inni ana erge dhugaa qabeessa" jedhee isaanitti hime. Isaan garuu waa'ee Abbaa isaatii dubbachuu isaa hin hubanne. Kanaaf Yesuus, "Ilma namaa kana erga muka irratti ol fuutanii eenyu akkan ta'e ani isa Abbaan na barsiise akkan dubbadhu malee ofii homaa akka ani hin hojjenne hin hubattu. Inni ana erge anaa wajjin jira. Ani yeroo hundumaa kan isa gammachiisu waan ani hojjedhuuf
inni kophaatti ana hin dhiifne isaaniin jedhe. Yesuus kana yommuu dubbate namoonni baay'een isatti amanan. Dhugaan birmadduu nama baasuu isaa. Yommus Yesuus Yihuudoota warra isatti amananii, dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan, egaa isin dhuguma bartoota kooti. Dhugicha in hubattu, dhugichi birmaduu isin hin baasa jedhe. Isaan immoo deebisaniifi, nuyi sanyii Abrahaam, nuyi nama tokkoof iyyuu takkaa garba hin taane, attam warra birmaduu ba'an in taatu jettaree jedhan. Kana irratti Yesuus dhuguman isinitti hima, namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti. Garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakkaa'amu. Ilmichi garuu yoom iyyuu maatii abbaa isaatti in lakkaa'ama. Ilmichi yoo birmaduu isin baase, egaa isin warra birmaduu baatanidha. Isin sanyii Abrahaam akka taatan ani beeka. Haa ta'u iyyuu malee dubbiin koo isin keessaa hundee waan hin godhatiniif ana ajjeesuu hin barbaaddu. Ani isan abbaa koo biratti argeen dubbadha. Isin immoo isa abbaa keessan irraa dhageessan hin hojjettu isaaniin jedhe. Yihuudoonni immoo abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisaniif. Yesuus garuu deebisee, ijoollee Abrahaam ituu taatanii hojii Abrahaam hojjete in hojjettu turtan. Ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhagee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne. Isin hojii abbaa keessanii in hojjettu isaaniin jedhe. Isaan immoo, nuyi abbaa hin beekamnetti hin dhalanne, nuyi abbaa tokkicha qabna, innis Waaqayyoodha jedhaniin. Yesuus deebisee, Waaqayyo ituu abbaa keessan ta'e ana in jaallattu turtan. Anoo Waaqayyo keessaa ba'ee dhufeen as jira. Isatu ana erge malee ani ofii hin dhufne. Maaliif akka ani itti dubbadhu hin hubattan? Dubbii koo dhaga'uu waan hin dandeenyeef hin hubattan. Isin kan abbaa isa tokkoo kan seexanaati. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessaniis gochuu hin feetu. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama ajjeesaa ture. Dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaa irra hin dhaabanne. Inni sobadha, abbaa sobaatis. Kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru hin dubbata. Ani garuu isa dhugaa waanan isinitti dubbadhuuf ana hin amantan. Isin keessaa cubbuudhaaf kan ana ceepha'u eenyu? Isin. Isa dhugaa yommuun dubbadhu immoo maaliif ana hin amantan? Kan Waaqayyoo inni ta'e dubbii Waaqayyoo in dhaga'a. Isin immoo kan Waaqayyoo waan hin ta'iniif dubbii isaa hin dhageessan jedhe. Yesuus Abrahaam dura iyyuu jiraachuu isaa. Yihuudoonni immoo deebisanii, ati nama Samaariyaati, hafuurri hamaanis si keessa jira. Siin jechuun keenya qajeelaa ture mitii jedhaniin. Yommus Yesuus, ana keessa hafuurri hamaan hin jiru. Ani abbaa kootiifan ulfina kenna, isin garuu ulfina na dhowwattu. Ani ulfina mataa kootii hin barbaadu, kan isa barbaaduu waa'ee isaatiifis kan faradu tokko jira. Dhuguman isinitti hima, namni dubbii koo eegu bara baraan hin du'u isaaniin jedhe. Kana irratti Yihuudoonni, amma akka hafuurri hamaan si keessa jiru hubanneerra. Abrahaam du'eera, raajonnis du'aniiru. Ati immoo namni dubbii koo eegu bara baraan hin du'u jetta. Ati egaa abbaa keenya Abrahaam isa du'e irraa hin caaltaaree? Raajonni du'aniiru, ati eenyu of seetaa jedhaniin. Yesuus immoo, ofii kootiif ulfina nan kenna yoon ta'e, ulfinni koo homaa miti. Abbaan koo inni ulfina anaaf kennu jira. Isin iyyuu inni Waaqayyo keenya hin jettu. Haa ta'u iyyuu malee isa hin beektan. Ani garuu isa nan beeka. Isa hin beeku yoon jedhe akkuma keessan sobduu nan ta'a. Anoo dhuguman isa beeka, dubbii isaas nan eega. Abbaan keessan Abrahaam guyyaa koo arguuf waan tureef gammachuudhaan isa eeggate, guyyicha argees itti gammade jedhe. Kana irratti Yihuudoonni, atoo waggaa 50 iyyuu hin guunne eessaa Abrahaamin argitee jedhaniin. Yesuus immoo deebisee, dhuguman isinitti hima, Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu ani jiran ture isaaniin jedhe. Yommus Yihuudoonni Yesuusitti darbachuudhaaf dhagoota funaannatan. Inni garuu of dhoksee mana qulqullummaa keessaa ba'ee adeeme. Itti fufee kan jiru
Wangeela Yohaannis boqonnaa 9. Yesuus nama dhaloota isaatii jalqabee jaame tokko fayyisuu isaa. Yesuus utuu darbuu nama dhaloota isaatii jalqabee jaame tokko arge. Yommus bartoonni isaa, "Barsiisaa, namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate? Isatu yakke moo yookiis abbaa isaa fi haadha isaatu yakkee?" jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee, "Inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaa isaatii fi haati isaa cubbuu hojjetaniif miti. Isa fayyisuudhaan hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate malee hojii isa ana ergee guyyaadhaan hojjechuun nuuf hin ta'a. Yeroo namni tokko illee itti hojjechuu hin dandeenye halkan in dhufa hoo? Biyya lafaa keessa hamman jirutti ani ifa biyya lafaati" isaaniin jedhe. Yesuus akkuma kana jedheen lafatti tufee hancufa isaatiinis biyyoo dhoqqeessee dhoqqicha ija namichaatti dibe. Namichaanis, "Dhaqi Siilo'aam bishaan kuufamaatti dhiqadhu" jedhe. Siilo'aam jechuun isa ergame jechuudha. Namichi yommus dhaqee dhiqatee ija isaatiinis argaa deebi'ee dhufe. Olloonni isaa warri kanaan dura utuu inni kadhatuu argan, "Inni kun namicha isa taa'ee kadhachaa ture miti?" jedhanii gaafatan. Namoonni kaan, "Eeyyee isuma" jedhan. Kaan immoo, "Lakkisaa, isa fakkaata malee" jedhan. Namichi yommus, "Ani isa" jedhe. Namoonni immoo, "Iji kee lachanuu attamitti siif baname ree?" jedhanii isa gaafatan. Kana irratti inni, "Namicha isa Yesuus jedhamutu biyyoo dhoqqeessee ija koo lachuutti anaaf dibe. Gara bishaan Siilo'aam dhaqiitii dhiqadhu anaan jedhe. Anis dhaqee dhiqadheetan arguu danda'e" jedhee isaaniif deebise. Jarri immoo, "Inni eessa jiraa?" jedhanii isa gaafatan. Namichi garuu, "Ani hin beeku" jedhee deebiseef. Fariisonni akka itti namichi jaamaan sun fayye qorachuu isaanii. Jarri yommus namicha dur jaamaa ture sana fuula warra Fariisotaatti in dhiyeessan. Guyyaan Yesuus biyyoo dhoqqeessee ija namicha jaamaa bane guyyaa Sanbataa ture. Fariisonni immoo attamitti arguu akka danda'e namicha in gaafatan. Namichi yommus, "Inni ija koo irraa dhoqqee kaa'ee ani immoo nan dhiqadhe, nan arges" isaaniin jedhe. Fariisota keessaa jarri tokko, "Namni kun guyyaa Sanbataa waan hin eegneef nama Waaqayyoo biraa dhufe ta'uu hin danda'u" jedhan. Isaan keessaa kaan garuu, "Namni cubbamaan attamitti milikkita kana hundumaa hojjetee agarsiisuu danda'a?" jedhanii kana irratti yaadaan gargar ba'an. Kana booddee warri Fariisotaa namicha isa jaamaa ture sanaan, "Waa'ee isa ija keessiif banee kanaa maal jettaa?" jedhan. Yommus namichi, "Inni raajiidha" jedhee deebiseef. Yihuudoonni amma iyyuu namichi kun jaamaa akka ture akka inni arguu danda'es hin amanne. Kanaaf abbaa fi haadha namicha isa arguu danda'e kanaa ofitti waaman. Warra waamaman kanaanis, "Inni kun ilma keessan isa isin jaamaa ta'ee dhalate jettanii? Amma immoo attamitti arge ree?" jedhanii gaafatan. Abbaa isaa fi haati isaa deebisanii, "Akka inni ilma keenya ta'e, jaamaa ta'es akka dhalate hin beekna. Amma attamitti akka argu hin beeknu. Yookiis eenyu ija isaa lachuu akka baneef nu hin beeknu. Inni nama ga'aadha. Innumtuu waa'ee ofii isaatii in dubbata. Isa gaafadhaa" jedhan. Abbaa fi haati isaa Yihuudoota waan sodaataniif kana jedhan. Namni Yesuus Masiihicha jedhee dhugaa ba'u tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baafamu Yihuudoonni sun irratti waliif galanii turan. Sababii kanaaf abbaa fi haati isaa, "Inni nama ga'aadha, isa gaafadhaa" jedhan. Ergasii Fariisonni namicha jaamaa ture sanas si'a lammaffaa waamanii, "Ati dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kenni. Namni kun cubbamaa akka ta'e nu hin beekna" ittiin jedhan. Namichi immoo, "Inni cubbamaa ta'uu isaa ani hin beeku. Waan tokkicha duwwaa nan beeka. Ani jaamaa ta'een dhaladhe. Amma garuu nan arga" jedhee isaaniif deebise. Kana irratti isaan, "Maal siif godhee? Attamitti ija kee siif banee?" jedhanii gaafatan. Inni immoo, "Kanaan dura ani isinitti humnaan dhaga'uu diddan. Maaliif ammas dhaga'uu barbaaddu? Tarii isin immoo bartoota isaa ta'uu feetuu?" jedhee deebiseef. Fariisonni kana irratti namichatti, "Ori'anii situ bartuu isaati. Nuyi garuu bartoota Museeti. Waaqayyo Museetti akka dubbate nuyi hin beekne.
namichi kun garuu eessaa akka inni dhufeyyuu hin beeknu jedhaniin. Namichi immoo deebisee, inni ija koo anaaf bane, isin immoo eessaa akka inni dhufeyyuu hin beeknu jettu. Kun nama dinqa. Waaqayyo warra cubbamootaaf akka hin dhageenye ni beekna. Nama isa sodaatuuf jaalala isaa isa raawwatuuf garuu in dhaga'a. Durii jalqabee namni ija nama jaamaa ta'e dhalatee akka bane dhaga'amee hin beeku. Namni kun utuu Waaqayyo biraa dhufuudhaa baatee waanuma tokkoyyuu hojjechuu hin danda'u ture isaaniin jedhe. Isaan immoo deebisanii, ati guutummaatti cubbuudhaan dhalattee nu barsiiftaa? jedhanii yommus namicha tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa in baasan. Hafuuratti jaamaa ta'uu namootaa. Yesuus yommus Fariisonni namicha jaamaa ture sana tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baasan in dhaga'e. Isa arges, Ilma namaatti in amantaa ittiin jedhe. Namichi immoo, inni isa kam? Yaa Gooftaa, anatti himi, itti nan amanaa jedhee deebiseef. Kana irratti Yesuus, isa dur argite, inni amma si wajjin dubbachaa jiru isuma jedheen. Namichi deebisee, nan amana Gooftaa koo jedhee jilbeenfatee Yesuusiif sagade. Yesuus immoo, warri hin argine akka argan, warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'an firdii kennuudhaaf ani gara biyya lafaa kanaa dhufeera jedhe. Fariisota warra isaa wajjin turan keessaa jarreen tokko kana dhaga'anii, nus immoo jaamota jechuu keetii jedhaniin. Yesuus immoo, jaamota utuu taatanii cubbuu hin qabdan turtan, amma garuu in argina jettu. Kanaaf cubbuu keessan isin irratti hin hafa jedhee isaaniif deebise. Ammas itti fufee kan jiru Wangeela Yohaannis boqonnaa 10. Yesuus tiksee balbala hoolotaa ta'uu isaa. Yesuus itti fufee, dhuguman isinitti hima, namni gola hoolotaatti balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin lixu inni hattuudha, saamtuudhas. Namni balbalaan gola hoolotaatti ol galu garuu inni tiksee hoolota sanaati. Tiksee sanaaf kellaa eegduun hin bana. Hoolonni sagalee isaan beeku. Inni hoolota isaa maqaa isaaniitiin isaan waamee gadi isaan hin baasa. Hoolota isaa hundumaa erga gadi yaasee fuula isaanii dura in adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaa in bu'u. Sagalee warra ormaa waan hin beekneef nama ormaa hin baqatu malee isa duukaa hin bu'an jedhe. Yesuus dubbii haalaa kana isaanitti himee, isaan garuu wanti inni isaanitti hime kun maal akka ta'e hin hubanne. Yesuus ammas, dhuguman isinitti hima, ana balballi hoolotaa. Warri na dura dhufanii karaa biraatiin lixan hundinuu hattuudha, saamtuudhas. Hoolonni garuu isaaniif hin dhageenye. Balbalichi ana. Inni anaan ol galu in fayya, ol in gala, gadis in ba'a, dheedichas in argata. Hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaafis in dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif, irraa hafaas haa qabaataniif dhufeera jedhe. Yesuus, tikseen gaariin ana. Tikseen gaariin lubbuu isaa hoolotaaf in kenna. Tiksee dhugaa utuu hin ta'in bitamee kan eegu. Hoolonnis kan isaa kan hin ta'in yeeyyiin hoolotatti dhufuu yommuu argu hoolota dhiisee in baqata. Yeeyyiinis hoolota butatee warra hafan in bittimsa. Namichi sun bitamee waan eeguuf hoolotaaf hin dhimmu. Tikseen gaariin ana. Ani hoolota koo beeka, hoolonni koos ana beeku. Abbaan akkuma na beeku, anis akkuman abbaa beeku. Anii fi hoolonni koo wal beekna. Lubbuu koos hoolotaaf nan kenna. Warra gola kanatti galan malees hoolota kan biraa qaba. Isaan immoo yaasuun anaaf in ta'a. Sagalee koos in dhaga'u. Walitti karra tokko in ta'u. Tikseen isaaniis tokko in ta'a. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waanan kennuuf abbaan koo na jaallata. Homtinuu lubbuu koo na duraa hin fudhatu. Anumatu ofii kootiif kenna malee. Ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf immoo deebisee fudhachuudhaaf aboo qaba. Abboommii kana immoo abbaa koo biraan fudhadhe jedhe. Sababii cubbuu kanaa hundumaatiif Yihuudoonni ammas yaadaan gargar ba'an.
baay'een isaanii hafuura hamaatu isa keessa jira, qalbiis dabarseera, maaliif isa dhaggeeffattuu jedhan. Kaan immoo namni hafuurri hamaan keessa jiru dubbii akkanaa dubbachuu hin danda'u, hafuurri hamaan ija warra jaamaa banuu danda'a ree hin jedhu turan. Yihuudoonni Yesuusin tuffachuu isaanii. Yommus Yerusaalemitti ayyaanni seenaa mana qulqullummaa eebbisuu in ayyaaneffama ture. Yeroon isaas yeroo gannaa ture. Yesuus immoo mana qulqullummaa keessaa kutaa gordoofoo Solomoon jedhamu jala in deddeebi'a ture. Yommus warri Yihuudotaa isatti naanna'anii, ati hamma yoomitti garaa keenya raarraaftaa? Masiihicha yoo taate keessaa baasii himi ittiin jedhan. Kana irratti Yesuus deebisee, ani isinitti himeera, isin immoo hin amantan. Hojiin ani maqaa Abbaa kootiin hojjedhu hundinuu anaaf dhugaa hin ba'u. Isin garuu hoolota koo keessaa waan hin ta'iniif hin amantan. Hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u. Ani isaan beeka, isaanis na duukaa hin bu'u. Ani jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Isaan bara baraan hin badan. Namni tokko illee harka koo keessaa isaan hin butatu. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irraa guddaadha. Homtinuus harka Abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Abbaanii fi ani tokko isaaniin jedhe. Kana irratti warri Yihuudotaa dhaga'anii isa ajjeesuudhaaf ammas dhagaa funaannatan. Yesuus garuu deebisee, hojii gaggaarii Abbaan koo anatti kenne baay'ee hojjedhee isinitti agarsiiseera. Isaan kana keessaa hojii isa kamiif dhagaadhaan ana dha'uu barbaadduu? Isaaniin jedhe. Yihuudoonni immoo, ati Waaqayyoo waan arrabsiteef malee hojii gaarii waan hojjetteef dhagaadhaan kan si dhoofnu miti. Ati nama taatee utuma jirtuu Waaqayyoon of goota'oo jedhanii deebisaniif. Yesuus immoo, anoo isin waaqayyoota isiniin jedheera kan jedhu seera keessan keessatti caafamee jira miti? Waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoota jedhe waan macaafni jedhuus hin diigamu. Yoos immoo ana isa Abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erginaan ani ilma Waaqayyooti jedhe kanaan attamitti Waaqayyoon arrabsita jettu ree? Egaa ani hojii Abbaa koo hin hojjedhu yoon ta'e anatti hin amaninaa. Ani hojii Abbaa koo nan hojjedha yoon ta'e garuu anatti yoo amanuudhaa baattan iyyuu hojii kanatti amanaa. Kanaanis Abbaan ana keessa, anis Abbaa keessa akkan jiru ba'eessa gootanii in hubattu isaaniin jedhe. Yihuudoonni ammas isa qabachuu barbaadan, inni garuu isaan harkaa ba'ee sokke. Yesuus ammas gama Yordaanos iddoo Yohannis duraan itti cuuphaa ture dhaqee achi bubbule. Namoonni baay'eenis gara isaa dhufanii, Yohannis milikkita tokko illee hin agarsiifne, garuu waa'ee namicha kanaatiif kan inni dubbate hundinuu dhugaa ture jedhan. Achittis namoonni baay'een Yesuusitti amanan.